Kanaafuu waan beektu qabda jechuudhaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota Wabii Tube baga har'a geenye baga har'a geessan hundi keessaniyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee dhimma keenya kana keessatti jechuudha. Waan haaraa waan hin taaneef kan inni irra deebiiniif jechuudha. Kan waan isinitti himiniif kanuma isin beektan. Waan isinirraa dhokate waan isin jala dhokfanne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha nuti. Wanta hundaa'u waliin qabnaa jechuudha. Waan kamu nuti amma kan isin dhokfachaa jirru yeroo mana fincaanii seennu qofa. Waan hunda isinitti agarsiisa isinitti mul'isaa jira. Waliin beeknaa jechuudha. Amma inumaayyuu maaliin sodaachaa jira? Ana caala waanuma na beektan wayinatti fakkaataa jira amma. Haguma kana ittiin jechuudhaafi hiriyaa kiyyarran ergifadhe baay'ee kiyyaa miti. Kanaaf nan deebisaaf jechuudha. Yoo narraa bareeda ta'e immoo nan bitadha. So har'a gurbaa Umar jedhamu kanarraa haasa'uun barbaada. Gurbaa Umar jedhamu kana jechuudha. Umariin kuni bakkuma inni fiduu Rabbi haa beeku. Iccitii eessaa akka inni funaanu jechuudha. Waan isin ajaa'ibu immoo tokkoon isaa soba hin qabu. Wanni inni haasa'u, waan inni dubbatu, wanni inni baasu tokkoonsaa, iccitiin inni dubbatu tokkoonsaa soba waan ta'e hin qabu. Homa sirrii baasa. Ayyuun baddeedhaan badde. Viidiyoo Yaasiin gadhiisee irratti argitanii jirtanii jechuudha. Inumaayyuu nama baay'ee koomentii dubbisaan ture waan isin ajaa'ibu. Wabiin dhaluu edaa jiran, wabiin da'uu edaa ciniinsurra jira jechaa jira. Wayi ciniinsuu, kuni ciniinsurra ulfaata waan isin ajaa'ibu. Haayi, gurbaan iccitii hagana gahu baasee, iccitii biyya raasu kana baasee akkamittanii miixachuu dadhabaan. Wanti wayii isiniin jedhee jira bara, kana dur dubbadheen jira. Wanti wayii eqaan kosh jedhe taanaanii Sa'id dafee wabii barbaada naannoo meeshaan itti kuffisan jechuudha. Wabii kuffise jechuudhaaf. Ayyuunis akkasuma jechuudha. Argattanii wanti wayii bade jedhame taanaan Sumayyaan yeroo lama maal isirraa viidiyoo hojjedheen jira jechuudha. So akkamitti miidhadhuwan, akkamitti cinqamuwan, akkamitti riban dhabuwan waan isin ajaa'ibu. Na wajjin wal qabata kaa, intalli kun hariiroo naa wajjin qabdi turte kaa. Akkamittiin haala sanaan dubbachuu dhabaan. Aniyyuu viidiyoo ilaalaan ture. Dhugumaayyuu namni miixatu haga kana wanti hin jedhuyyuu. Ani nama miixatu ol, nama dahuudha hedduu ol kan inni miixachaa ture jechuudha. Sababaan qaba. Aniin akkas ta'eef wanti amma isiniin jedhe kana sababni kiyya jechuudha. Qabamnaa hin ulfaata. Jireenya kiyyatu bada. Ammayyuu ijji qaama nageenyaan irra jira. Na barbaadaa jiru. Na barbaachisaa jira. Sa'id intalli kun daftee har'a boruu keessatti hin argamtu taanaanii ciao. Maasalaama anaaf isin asumaan nagaa walitti dhaamne viidiyoo kiyya xumuraa ta'uu danda'a jechuudha. Yoo intalli tuni boriiftaan keessatti hin deebine jechuudha. Mee ani amma eenyu Umar gurbaa jedhamu kana bira bilbileeni waanuma inni naan jedhuun dhaga'ame. Waama inni dubbatu, waama inni odeessu. Eessaa akka inni fidu iccitii ulfaata kana jechuudha. Otoo dursee natti himee baay'ee bareeda gurbaan kun. Dursee otoo natti himee. Kanaaf isaaf bilbileen waan inni jedhume isarraan dhaga'a. Waanuma inni haasa'u. Eessaa akka inni fidu. Nama ajaa'iba namni tokko jechuudha. Qoratee bakka inni utaalchisee baasu wantoota akkasii jechuudha. Amma ani kan ayyaantuutti amma kana dhiyaachaa turre iccitii akkanaa kana hin beeku. Akka ayyaantuun badde jechuudha. Intalli tun immoo badaatuma oolti yeroo hundaa. Numa baddiisiini maybe yookaan du'aa hima keessantu akka nisii godhe ta'a. Milkaa'in hin jennuun nuti mee Umariif hin bilbilame maaluma akka inni jedhu eessa akka inni fiduun dhageeffadhame eessuma akka inni guuru waan kana kunoo waamaa jira bilbilli isaati yoo narraa kaasee kaasaan jiru nan eegame kaasee eloo Umaru وعليكم السلام ورحمة الله سلام نو والله أمان الله مري نعم لمن دول كتاده أنتم دمو من فلقنا أني من فلقا لو يو أتي أباي تي وانون دي سبرا جرا
Me anaattillee waa tokko natti himte jedheeti gara jireenya keenya gara fuulduraa kana nuu raagda jedheeti. Kanii siin jedhu yaa oduun si biraan dhabamu jedheeti bar waan hundaa sumatu funaanee kun Sumayyaa biraan gaha. Namni hundi naarra ani waan dhugaa waan wanta hunda laalee soodaan baataa jira maal jedha. Atiin sobde jechuu kiyya miti barre eessaa fiddeedhaati amma eessaa akkamiin dhageesse akkamiin si bira gahe wanti kun dursee akkamitti sin gaafadhu Omar namni kuni obboleessa keenya irra caala immoo sitti anaa hiriyyaadha maallaqa kana guutuu dhangalaasee waan kana hunda baasee otoo waanuma kanaayyuu intalchi tunuu bakka isiin jirtu eessa akka isiin jirtu otoo addan baasiin akkamiitiin ati iccitii haga kana ga'u dabarsite Sumayyaadhaaf hin taatu. Isa cinaa jira jetta inni amaratu fuulduree maraatee adeemu. Kuno situ maraachuu jira bar situ waan jiru hunda Sumayyaatti dabarsee hima dabarsee kenna yeroo darbees dhiisii siin jenna waan kanarraa gorii waan kanarraa ta'e no na dhagayi hin iyyini hin iyyini nama dhagayaatiin iyyin haga barbaade yoo ta'e bar adda baasuu qabda bar eessa jirti hin eegdu guyyaama tokko yoo bulte maal rakkoo qabaati. Kun wal fuudhanii halkan san wajjin hin bulleeti yoo dhageeffatu yoo akkasitti tumamee adi namni dhufee dhiifama nagaafate eenyummatun si'aatillee hin beekanatti fakkaata. Lakki isaa miti bar ati yootu yaasu gaafatee bar hayidii litii kasitumsiseen ajelsiituu na tumsisee. Naani maal gochuu si tumsiisaan humna maaliin qabaa si tumsiisaan. Baatu qaba baana autunaa nagaruñ maanna waliin yaasa dabaddabu nagaruñ maanne dabaddabu. እኔ አላቀልህም ኡመር እኔ ምንም የማውቀው ታሪክ የለም እኔ ሰውንንም ለማስደብደብ ሌላ ነገር ለመስራት ምናምን ያቅሙ የለኝም ብራዘር እኔ ለምን ለማለት ፈልጌ መሰለህ ስለኔ መደብደብ እንዴት ነው እንኳን ተሻለ ምናምን ደላን ነው ይደረስ አጠየቀን ቀጥታ አዩ ጠፋች ሚስጥር እንዴት ያወጣ ከየት አገኘ ብለህ መጠየቅም ምንም ይሉት ነው አይደለም እሱን ኖርማል ነው ኖርማሊ አቲስ ወንቲ አቲቱ መምተን ጅርቱ ወንቲ ዳነምተን ጅርቱ ወንቲ ቃመ ከረገ ሄወ ሂንጅሩቲ አመት ከነቱ በርባቺሳዳ ከነቱ ድርቀማ ከነቲ ዱበቱ ቀብዱ ከነቲ ሙ ቀብዱ ዱርስቴ ጀቹ ቪዲዮ እየቀረጽከኝ ነው እንዴ? በሚገባ በደንብ አድርጌ ነው እየቀረጽኩሽ ያለሁት ኤሳ ፊደተም ነቲሚ ኤሳቲ ባስቴ ኤኙቱ ሲቲሚ ጀልቀባ አከሼን በድ ኤሳ ደገይሶ ቶኑቲ ነገይን አከሚ ደገው ደንደሰት akkamiin si bira ga'uu danda'a situ fuudhee badeeni'u ka akkasumaan qobanatti qabu malee akkasumaatiin ana sodaachisu malee situ fuudhee deemeen ka intala kan akkoo si bira jirti jechuudha ka situ dhokse ka wanta kana inni walaarginee yoo barbaadan cinaa kottaa deesanii hima akkanatti bilbilaan isin deemu እናንተ መገመት ያቅታችኋል እንዴት ማወቅ ያቅታችኋል አይደለም አንተ ወንድም ኖ እሱ አይደለም እኮ ቆይ አዳምጠኝ መጀመሪያ ላይ እናንተ ሆይ ስትሉ እኔ ብዙ ነገር እንደዛ ሳብድ ጨጓራ የሌለብኝ ጨጓራ እስኪነሳብኝ ድረስ ሚሞሪ ጠፍቶ ታውቃለህ አንተ ያ ሁሉ ነገር ሲሆን ከጀርባ ምን እንደሚሰራ ትልቅ ሴራ እንዳለ አታውቁም እናንተ ታውቃለህ የምታውቀው ነገር ነበር እኔ ምንም ባውቀው ነገር የለም ባውቅ ምን አስጠየቀኝ የሁሉ ወጪ ሲወጣ ማታስከዘው ነገር ነበር እንደሷ አይደለም እኔን አዳምጠኝ ሰምቻለሁኝ አይደል አውርተሃል አዳምጠኝ አቲ ኦቶ ደምባሲን አከሚት ያሶፍታዳን ኦቦሌሰ ኬት አጥብቅም የት እንዳለች በምን ታውቃለህ ወደ አይደለም ምን አስቸኮለ አንተ ምን ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ አንተ ምንድነው እንትን የምትለው እንደዚህ ምን ያስቸኩልሃል አንተ ምን ተረጋግተህ እንትን ብትል ምን ችግር አለው እንዱበቱ ነው ወጂና ከነበደርቲ ከነተኤራ ምናምን ጅግጁን እንትን ሃያቅም አልፈጠረብህም አንተ መረጋጋት የሚባል ነገር አልፈጠረብህም አንተ ማል ኤጉን ኬሞ ወንድ ማለት እኮ ይሄ ነው አንተ ወንድ አይደለም ወይ የምትለኝ እሺ ሚስጥር ተናገርኩት ለሱመያ ተናድጄ ነው የነደሽ በጣም ኢሞሽናል ሆኜ ተናግሬያለሁ ደግሞ አደባባይ በቃ ጠፋች ያለ ኡመር አንድ ነገር ልንገር አዩ ጠፋች አልኩ አይደለ አዩ ጠፋች አንደምተኛ አንተ አዩ ጠፋች ብዬ ተናገርኩ ሚስጥር ነው ሌላ
ምንድነው የምትጠይቁኝ? በቃ ጠፋች። እሺ ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ ደግሞ አንደርላይን አድርጌ አስረግጬ የምነግርህ ነገር ቢኖር ማለት ነው ኤላው እኔ ላይ የሆነ ነገር ይድረስብኝና ማለት ነው አንላቀቅም። እኔ እናንተ ሲሪየስሊ እንደ ከዚህ በፊቱ ዝቼ ምናምን እምተው እንዳይመስልህ። ይሄንን ነገር ማንም ምንም አያመጣም። ማንም አንተበቶ ምንም አታመጣም። እሺ የፈለከው ነገር ሆኖ ይችላል። እኔ የራሴን እወጣለሁ፣ ደግሞ እወጣለሁ። ለምን መሰለህ? እሺ አንተ ጋር ያለን ነገር እንድታወጣ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም ጋር ያለውን ነገር እንድታወጡ ፈልጋለሁ። እውነቱን እኔ ሀቅ አቋም ነው የምናገረው። አልፈራም እኔ። እሺ አሳያለሁ፣ ኡመር አሳያለሁ። እቺ ፈጣሪ ብቻ ያገናኛል። እሺ ችግር የለውም። ይኸውልህ ሜቢ ሀር ስማኝ፣ ድብና አድርጌ ነው የምለቀው። ምንም አታመጣም። ድብን እለቀዋለሁ። ምንም አታመጣም። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ስማኝ በደምብ ሀሩ መገልገለያ ብሏል። ወርነ በርባዳ ጅረን ሱን ቃምዲ ሴራ ነበርባዳ ጅሩ ሱን ቆፍቲ እንትኒ ማጀ ሀሩ መቶ ክቲ ወርነ ሂዱ ዳፍ ነበርባዳ ሱን ሀሩ መቆፈነ ራ አደር በመለ ጀቹን አሳያለሁ። ሲቲን ገርሲሳ እኔ እኮ ተደብድቤያለሁ። ማንም ለኔ እንትን ያለ የለም። ዛሬ ምን ተገኘና ነው መጣጅ ነው ሚስጥር ማወቅ ፈልጋችሁ ነው ሁላችሁም ምዝዱብኝ እኔ ላይ። እሺ ቻው ጨርሻለሁ። እሺ ኤጋ akkuma dhageessanidha. Namoota tokko yeroo tokko yoo jajju itti danfa yeroo baay'ee jechuudha. Yoo ati bakka ati dhiira ati nama gaariidha ati dhugaa dubbatta gaafa jettuuni akka kana ta'u jechuudha. Tasgabbaa'ina dubbisuudhaaf intiniin arganne normaali silaatii namni dhiiraa tokko jechuudha. Ilmoon dhiiraa takka tokkoffaa dhiira waan jedhamurraa oduun akkanaa kun hin bareedu normaali. Iccitii baasuu isaa nan jaalladha. Iccitii baasuu isaa dhugaa waan ta'eef wanni inni dubbatu kun yeroo baay'ee wanti inni haasa'u hedduun isaati sirriima waan soba ta'e hin dubbatu yeroo hedduu jechuudha. Garuu immoo sadarkaa kanatti ariifatee akka kanaatti maal jechuun isaa kun dhiirummaa otoo hin taane shamarummaa sin jettus dhiirummaa sin jettus wanti wayii otoo baasneef saala biraa yoo jiraate jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Akkuma inni waan silaatii jireenya namoota kana keessatti ta'u hunda isa tokkoon baasu anis nan baasa jechuudha. Kana booda barbaadeen hojii kiyyaan isa godha jechuudha. Eessaatii akka inni funaanu, eessaa akka inni guuru jechuudha. Umariin inni isaanis akka kanaatti jechuudha. Sababni isaa maalidha? Nama kana baay'een kabaja baay'een jaalladha normaali dhugaa waan inni baasuuf jechuudha. Garuu akkuma amma dhageessan kana waaniin ani gaafachuudhaaf fedhe, waaniin ani irraa barbaade tasgabbaa'ee natti himuu hin dandeenye ani immoo jechuudha. Akkuma inni deemee wanta nuti hojjennu hojii kamuu guuree bifa kanaan baasu kana mee bira gaheeni anis eessaa akka inni argatame informationii makanaa jechuudha. Eessaa akka inni fide qaamumaan argadheen isin beeksisa. Yoo tarii natti himuu baata ta'e jechuudha. Yoo qaamni seeraa na qabuudha baate bira gaheen bakka inni fuudhee kana isin biraaniin gaha na hordofaanaatiin anuma duuka bu'aa in argitan bakka. In argitan kana booda jira miree bo'uun hin jiru boochisuu malee jechuudha. Nan baasa Umariin iccitii isa bira jiru tokkoon isaan funaanee jechuudha. Iddoo inni guuru, iddoo inni funaanu waan hunda isaa isin biraan gaha isin qofti na hordofuun dhabina. Wabitube subscribe share waan barbaachisu san hundaa'u godha wanta godhamu sana hundaa'u jechuudha. Kanaafi waan hunda isaa hordofeen isin biraan gaha. Yeroon aaru yoo tokko ilaa humna wanti keessaan gala beektu la qeerransan ta'a yeroo tokko jechuudha. Amma itti aareen ture gurbaa kana otoo na bira jiraate maybe biyyeetti dabaluu hin danda'a ture jechuudha. Garuu mee tasgabbiimaan bakka inni jiru waan inni eessa akka guuru information kana isin biraaniin gaha isin hordofuun dagatiinaadha. Isin jaalatamtoota maatii ajaa'ibaan qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Bakka na duuka bu'a.